kan haala kana gad buutee akkasitti yaaddee kaleessi wanti kun hundi sirra qaqqabee ammootu atas deebitee ijoollee kan wajjin araaramtaan. Dunkaana dalaguu waa hunda qopheessinee jirra meeshaalee hin bibbinaa naafuu mana haaraa gallachuudhaan. Sababa Ayyuu fi Seedoo obboleessi Ayyuu irratti raawwateen wabiin yeroo ammaa kana maatii isaa wajjin illee hol dhabaatee jira. Rukuttaan inni rukuttame dhukkubni inni dhukkubsatee itti jabaatee gara Finfinneetti ol dhufee yaallamaatii jira. Har'a immoo viidiyoo baay'ee qalbii nama cabsuu fi baay'ee nama gaddisiisu wabiin maatii isaa wajjin sagalee kanaasa'ee gallakkisee jira. Inni tokko gammachuu cidha godhachuudhaaf yoo udduudhaan lafa dhiitu wabiin immoo gaddaan liqinfamee waan itti baasu wallaalee mataa isaa cabsee jira. Dhugaa dubbachuudhaaf mucaa baay'ee garraamii fi gara laafessadha wabiin. Garuu dhaloonni baay'ee isatti fayyadamanii isarratti tarkaanfatanii dindila ijaarratanii mana irratti ijaarratan. Gisee tokko yoo garaa laafan namaaf yoo yaadan dhumni namaa dhiigni namaa dhangala'ee lubbuu namaa darbuudhaaf akka wabii kana tarkaanfin irratti fudhatamaa jechuudha. Isaaniif gaarii osoo olaa jiru isaan ijaaruudhaaf hudduu tattaafatu. Dhumarratti obboleessa Ayyuutiin wabii reebbame dhiigni isaallee aga dhangala'uu deemee jechuudha. Har'allee isaan lamaan Seedoo fi Ayyuun cidha qopheeffachuudhaaf yeroo isaa wanta garaagaraa suneessaa jiranitti wabiin hiriyaan isaaniif aarsaa kaffalee dhukkubsatee mana yaalaa keessa jira. Isarraan kan hafeyyuu immoo odoo nama isa reebisan mana seeraatti odoo dhiyeessin innumti akka reebbametti jaarsaan akka xumuramu kan jedhame. Maatii isaa keessaas immoo namni waan sana fudhanne hin jira. Akkuma argitanii sin ati namarraa hin dhalanne ati lammii hin qabdu ati nurraa hin dhalanne ati nu miti wanta sin jedhan nutti himtuyi ani waan hin godhun beeka aga ajjeechaatti deemamaatii jira jechuudha. Hayyuun dubbiin hayyuu piraankiidhaan ka'e amma darbee obboleeyyan hiriyoota wal ficciisaatii jira. Seedoon garuu haadha manaasaa Sumayyaa intala Amaartitti fuudhee ijoollee irraa dhalfate sana duruma irratti fuudhuudhaaf karoorfate malee hayyuun piraankii taatee irratti kororessii kan dhugde dhuguma jaalala birriiti moo jaalaluma Adaamaa Tuubiitu jaalalama Seedooti kororessii akka ishee dhugdu taasise. Kun hunduu deebii ta'e gaafa inni waa'ee birrii haasa'u waa'ee mana haasa'u waa'ee dikkisii haasa'u fuulli ishii inni lafa jirtuu lakkaatee dhaabbatti jechuudha. Intalli kun dhugaa dubbachuudhaaf nama baay'ee wal ficcisiiste keessattuu mucaa garraamii miskiina homaa hin beekne ishiidhaaf dhaabbatuuf akka ishiin qajeeltu daandii ishii qajeelchaa ture. Wabiitti marzii jireenyaa taati jechuudha. Bakka mucaa kana yoo ilaalu garaana nyaata inni na gubata dhugaa dubbachuudhaaf. Seedoon illee obboleessa kana obbira ol maddii qabee itti fayyadame jechuudha. Jalqabaa kaasee haga ammatti fayyadame dhugaa isaallee odoo hin laatiifini gadi baasee darbate jechuudha. Ayyuu qofaa miti kan isa miidhe obboleessa Ayyuu qofaa miti guutummaatti warroonni wajjin yaadota garaagaraa hojjechaa turanii itti fayyadaman wabiitti. Dhugaa baay'ee tokko na gaddisiise rabbumti isaa amaaru baay'ee miskiina namaatii garaa nama nyaata. Aqni isaa ba'ee fi akkanumallee iddoo dhukkubsatee mana yaalaa keessa seenee rabbi isa gargaaree isaa fayyisee isaa baasu. Egaa akkuma beekamu abbaan manaa haadha manaa ta'uudhaaf guyyoota muraasatu kan hafe. Obboleettiin Sumayyaa Masaanuun Sumayyaa haati manaa Seedoo lammaffaa obboleettii keenya Sumayyaa biyya ormaa keessa jirtu jireenyan sappiraayis goote galgalaa fi ganama iyyisiisaatii jirti. Seedoon haadha manaa lammaffaa fuudhuudhaa kan murteesse har'aa miti waggaa 3 duradha. Garuu guyyaan deemee haala kana akka ga'uusaan taasisee jira. Dhugaa dubbachuudhaaf egaa nama amala qabdu nama rabbi ofii sodaattu yoo taate tokko miti 10 loodoo fuudhanii umaa hin badu bakka namni jaartii qabu maal dhabe. Seedoon maal jedhee dabbaashii baay'ee bareedaa taafaa kana ballattii baqqanaa taatee jirti duuba ishii yoo ilaaluu jedhe.
amma Sumayyaan duuba kan hin qabdu natti fakkaate. Lammaffaa immoo Sumayyaarraa bakka gadhalchuu qabu dhalchee jira. Amma dabareen kan shamarra Oromooti jedhe Seedoon itti milkaa'e. Gidduu kanatti garuu wabiin miidhamaati jira. Miidhamaa kana hin jedhamne kan eenyumtu arguuf hin dandeenye maatiin isaallee rakkoo inni rakkate kana hin hubatuuf. Inni ani maatiidhaan hiriyaadha kaleessoo harkatti hin baadhee jira jedhee namni kan yaadu garuu bakka maal siniin jedhu akkasitti sapiraayizii jireenyaa ta'an dhageessanii sapiraayizii jireenyaati. Hundi keessanuu warroonni chaanala kanaaf haaraa taatanii chaanalli kun haaraa waan ta'eef yeroo hundumaa marrajaa haaraa waa'ee yuutuubaroota irratti warroonni baruu barbaadan sabskiraayib godhaa. Ayyuu fi Saeedoo gara fuulduraatti gaa'elli isaanii deemamuudhaaf deema. Akkasumallee hayyuun haadha manaa gaarii akka taatuuf abdii qabna. Wabiin mee viidiyoon har'aa inni kobaasaa haasa'ee akkasumallee nama silkidhaan haasofsiise haga ammaa kanatti viidiyoo isaanii darbeerraa takkaayyuu takka wabii gidduutti miidhamaati mata duree jijjiiraati kan nu qaqqabaa ture. Hamma immoo bifa kamiin akka nu qaqqabu egaa jaarsummaan mana wabiifaa deebee jira. Akkasumallee wabiin dhukkubsatee jira. Cinni Ayyuu fi Saeedoo leessee deema. Maaltu dhufaa? Maaltu kanatti aanaa kan jedhu immoo wajjin kan ilaallu ta'a. Warroonni chaanala kanaaf haaraa taatan asumaan maamila ta'uu hin deegetiina. Warroonni maamila taatanii na jajjabeessaa turtan haga ammaa immoo guddaa tokko galatooma ulfaadha isiniin jedha. Gammeen bu'aa jira. Walitti dhufanii jennee fi araaramaniiranii galata rabbii shurraabii reessaan gawaa qarreecha irratti kinu akkana araarsinee araaraman kinu haraara himimaan darbatamaa haraarri buusanidha. Ganniin baay'ee gurraachofti mata duree miidiyaa kanaa taatee jirti. Hundumaaf iyyuu baay'ee namatti tola araaramu isaanii. Dubaay sheeringidha maafi mushkilaa sheeringidha dhugaa jaarsi Dubaay sheering kasan billaa anuu nadhiise miti jaarsa koo